Kamem tole to channel ako English with Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan guyyaadhaa barumsa spoken walitti deemnee jira. Barumsa keenya spoken yaadhaa guyyaadhaa keessatti kan barannu akkaataa itti amala ofii yookaan ammoo amala mataa ofii ittiin ibsan jechuudha yookaan ammoo akkaataa itti araada mataa ofii ittiin ibsan jechuudha. Afaan Ingiliffaa keessatti karaawwan baay'eetu jira. Karaawwan baay'ee keessaa ammoo hadha isa muraasa laalachuudha. Hanga xumuratti wajjin turaan yeroo hundayyuu affiraahi. All right. Akkuma dursiitti mee taayitiliin kenna maalidha? It's Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Ako English with Oromic. I'm Ako from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How you all doing, man? What's up? What's cooking, man? What's going on? You okay? I hope so. You fine? I hope so. Today, we're going to learn is about how to describe our habit. Naturally, guys, we have different habits in our society, in our life, guys, in our area. So today we're gonna see is about how to describe your habit and how to describe our habit. Please stay with me until the end of my videos. Please don't forget to subscribe, like, share our YouTube channel too. Kamem tole to channel Ako English with Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan guyyaadhaa barumsa spoken walitti deemnee jira. Barumsa keenya spoken yaadhaa guyyaadhaa keessatti kan barannu akkaataa itti amala ofii yookaan ammoo amala mataa ofii ittiin ibsan jechuudha yookaan ammoo akkaataa itti araada mataa ofii ittiin ibsan jechuudha. Afaan Ingiliffaa keessatti karaawwan baay'eetu jira. Karaawwan baay'ee keessaa ammoo hadha isa muraasa laalachuudha. Hanga xumuratti wajjin turaan yeroo hundayyuu affiraahi. All right. Akkuma dursiitti mee taayitiliin kenna maalidha? It's how to describe someone's habits. Okay? Amala nama tokko akkamitti ibsinaadha. Afaan Ingiliffaa keessatti karaa baay'ee jiru isin jedhee jira. Isaan keessaa muraasa qofa isin agarsiisa jechuudha. All right. The first one says that he is a computer freak. He is what? He is a computer freak. He is a computer freak jechuun maal jechuudha? He is a computer freak jechuun namni tokko araada yookaan ammoo suusii kompiitara tuquu yoo qabaate yookaan ammoo kompiitara fayyadamuu yookaan ammoo babarreessuu yoo kajaalo taate amala akkasii ammaa kompiitara tuquu yoo qabaatu taate we can say he is a computer freak. Someone who have the habit of touching just a laptop, a computer 24/7. Nama yeroo hunda kompiitara tuquu jaatu mannaan we can say he is a computer freak jechuudha. Okay, the next one is he is a computer wizard. He is what? He is a computer wizard. He is a computer wizard means someone who has a great mind, someone who is successful by something. It's a great knowledge, a great ability, smart guys, that means. Especially on what? Especially on the computer, on the programming, guys. Namni tokko program yookaan ammoo kompiitara dalaguu yookaan ammoo waa wayii program wayii dalaguu yoo kan danda'u taate dandeettii kompiitara gabaabinaan yoo kan qabaatu taate we can say he is a computer wizard. He is what? A computer wizard jechuudha. Nama dandeettii kompiitara qabu itti fayyadamuu dalaguu yoo badammoo sirreessu jechuudha. We can say what? He is a computer wizard jechuudha. The next one is she is a number cruncher or he is a number cruncher. He is a number cruncher means someone who is good at calculation. In short, someone who is good at natural science, that means. He is or she is he is or she is a number cruncher jechuun gabaabina jechuudha. Nama dandeettii calculation qabu jechuudha. Nama barumsa herreega danda'u jechuudha. Nama herreega physics, chemistry, walumaa galatti barumsa calculation keessaa qabu nami danda'u maannaan we can say she or he is what? A number cruncher. For instance, yoo mucaati bee tokko dandeettii herreegaa faa qabaate. Okay? We can say Ahmed is a computer freak. Ahmed is a number cruncher jechuudha. Yoo ishee ta'e ta'u, you can say Fatima or you can say Mary or you can say Alex is what? Is
a number cruncher ne ibsuu hin dandeenye jechuudha. Walumaa galatti she is a number cruncher jechuun isheen dandeettii herreegaa barumsa herreegaa qabdi jechuudha. Alright, the next one is she is a fashion monger. She is what? She is a fashion monger. What is fashion monger means? We can say sometimes she is or he is a plate fashion. Now, when we say that she is a fashion monger means it is someone who like to follow is a fashion, that means in short. Especially as you know, ladies naturally they like to follow fashion, right? Yes, that's obvious, but there is no illustration on that. There is no argue on that, by the way. Yeroo baay'ee shamarran fashion hordofuu waan jaallattuuf dubartiin takka fashion hordofuu yoo ka jaalatu taate, we can say she is a fashion monger. Fatima is a fashion monger. Mary is a fashion monger jechuudha. A fashion monger jechuun dubartii yookaan immoo nama fashion hordofuu jaalatu jechuudha. Yeroo tokko we can say ladies is a money monger jechuudha. Ladies is what? Money monger. Or you can say our mom is money monger jechuudha. Yeroo baay'ee dubartiin qarshii jaalatu jechuudha. Yeroo tokko we can say she is money monger. Money monger jechuun nama qarshii jaalatu jechuudha. All right. He is a coach peredo. What is a coach peredo means, guys? A coach peredo. A coach peredo means is someone who always, we can say 24/7, who always stay at his home and passes time by watching different channels, TV, especially by sitting on the couch or on the sofa, right? So we can say he's a coach peredo, someone who doesn't work anything. He simply passes time or wastes time at his home, guys. Coach peredo jechuun nama mana isaa taa'ee yeroo isaa dabarsu kan wanta kan ta'e jechuudha. Nama sanafii namaa jechuudha. We can say idle person jechuudha. We can say what? Idle person. Idle jechuudha. Sanafii namaa jechuudha. Nama manuma taa'ee isaa deebi'aaf manuma taa'ee hojii hin dalenne soofar taa'ee TV bichaa ilaala. Channel bichaa flip godhaa jechuudha. Jijjiiraa oola jechuudha. Well, so we can say what? He is a coach peredo jennaan jechuudha. A coach peredo jechuun nama dalagaa hin dalenne kan yeroo hunda mana taa'u jechuudha. The next one is he is gambler. Okay, he is what? He is gambler. What's gambler means? Gambler means someone who plays something is forbidden, which is not allowed in the religion. That means, like what? Like gambles. We can say, or you can say dice religion, or you can say bookie cook, or you can say staker religion. Sometimes called what? Staker. Staker means we can say dicer or you can say gambler. So he is a gambler means always he plays what? He plays something like what? Gambles. Okay, gambler chun, he is gambler chun inni kumarta nyachu. Yookaan immoo nama kumari taphatu jechuudha. Nama kumari taphatu maannaan we can say he is a gambler or you can say she is what? A gambler jechuudha. Nama kaartaa, puulii, homatee yoo haa ta'uutii, teenisii haa ta'uutii, qarshii qabsiisee taphatuun maannaan we can say he or she is what? A gambler jechuudha. Alright. Or you can say dice or illee jedhama jechuudha. Or you can say staker illee jedhama. Or you can say book jechuun dandeenya jechuudha. Or you can say book illee danda'ama jechuudha. Alright. The next one is he is a human cheater or humanizer. He is a human cheater or humanizer means someone, especially a boy, a man, or a man who follows 24/7 ladies, someone who wants or looking for ladies for a sexual intercourse, for a sex, that means, for fornication, that means, like prostitute, right guys? So you can say he is a human cheater or humanizer. He is a human cheater or humanizer chun dhiira dubartii jala deemee wal qunnamtii saalaa gochuu wajjin barbaadu jechuudha. Yookaan immoo dhiira waan kana bichaa dalagu jechuudha. Bakka mana deemee maal dalagaa? He is human cheater jechuudha. Dubartii maariyaa jechuudha. He is what? He is a human cheater. Dubartii yaada jechuudha. Yookaan immoo we can say what? Humanizer jechuudha. Dubartii bakka dubartii oolaa dubartii jala fiiga jechuudha. Or you can say he is a lady killer. You can say what? A lady killer or you can say ladies man. Dhiira dubartii jechuudha. Okay, he's what? He's a lady killer. Dubartii ajjeesa jechuudha. Maal godha ajjeesa? By gun? No way. By making something which is not allowed in the religion, that means. Which is illegal sex. Wal qunnamtii saalaa kan seeraan ala ta'e kan geggeessu, we can say he is a lady killer jechuudha. Kan dubartii jala fiigu jechuudha. Kan zinaa dalagu jechuudha. Kan wal qunnamtii saalaa dalagu jechuudha yeroo hunda jechuudha. Bakka maraa isaatti argamaa jechuudha. We can say what? He is
a lady killer. All right. The next one is she is a hooker. She's what? She's a hooker. Or you can say she is a bar lady. Okay? Bar lady. What is she the hooker? She the hooker means it is a lady that sell her body for many dummies. So you can say that she the hooker. Jechuun dubartii mana hoteela bunnaa beeti yookaan immoo mana algaa keessa jechuudha. Kan qaamuu fi gurgurattu mannaan you can say she is a hooker ennaan. Or you can say she is what? Bar lady illee jedhamta jechuudha. Bar lady. Who gonna sell? Who gonna buy that body? Yeah, we boys. Okay, you yourself. Can I feel you? We can say she is a hooker. Or we can say she is a prostitute. Zina dalagu. Or we can say fornication. So we can say that she is a hooker. Dubartii mana hoteela yookaan immoo algaa keessa jechuudha. Okay, the last one is he is a bookworm. He is what? He is a bookworm. He is a bookworm means someone who likes to read a book 24/7 or always. That means someone who is fond of what? A fond of book. That means we can say bibliophobia. We can say Afaan science. We can say bibliophobia. Okay, bibliophobia, right? So we can say he is a bookworm. A bookworm jechuun nama kitaaba dubbisuu jaalatu jechuudha. Nama araada kitaaba dubbisuu jaalatu jechuudha. Wayii gallaami? Yes, yoo araada akkasii qabaattee kitaaba dubbisuu jaalatte you can say you are a bookworm jechuudha. So you can say he is a bookworm or she is a bookworm jechuun walumaa galatti nama kitaaba dubbisuu jaalatu jechuudha. Kanaaf daawwattoota chaanalii Akka English with Oromic barumsi spokenii waa'ee araada yookaan immoo suusira isinii qopheesse kanadhaaf kana fakkaata inni dursaa takkitti irra deebi'a. He is a computer freak jechuun nama kompiitara yookaan immoo suusii kompiitaraa qabu. He is a computer wizard jechuun immoo nama dandeettii kompiitaraa qabu. She is a number cruncher jechuun immoo dubartii yookaan immoo mucaa dandeettii barumsa herreegaa qabu yookaan immoo fiizikii keemistirii yookaan immoo barumsa walumaa galatti calculation dalagamu dandeettii qabu jechuudha. Kan itti aanu immoo she is a fashion mogul jechuun immoo dubartii fashion hordofuu jaalatu jechuudha. Or you can say he is a coach player jechuun immoo nama sanafii namaatu jechuudha. Nama yeroo hunda sa'aa 24 mana taa'ee yeroo isaa dabarsu jechuudha. Kan itti aanu immoo he is a gambler jechuun immoo inni qumaartanyaadha yookaan immoo qumaara taphatu jechuudha. Kan itti aanu immoo he is a human trader or kan immoo humanizer or kan immoo he is a lady killer or kan immoo ladies man jechuun immoo inni dhiira dubartii jala fiigu jechuudha. Or you can say she is a hooker jechuun immoo dubartii mana hoteelaa keessa yookaan immoo qaama ofii gurgurattee jiraatu jechuudha. Kan itti aanu immoo kadhumaa immoo he is a bookworm jechuun immoo nama kitaaba dubbisuu jaalatu jechuudha. Kanneen kunnan expressionii hadha isin barsiise keessaa ati kamiin kanneen keessaa kamiin amala kamii qabda? Just ask yourself. This is all what I have for you for today. Thanks a million for your time and patience. If you have really a good question, you're welcome. If not, thank you. Bye. Love you all, man.